fidanii beekan mookka wallahi dhiisun dirqamatti mallaa fi hedduu qabu. Nama bar yoo islaana dubbise nama dhiisuu fi bar islaana nama dubbise jechuun waa dhoyfatee coccofatee baduu isaa san naarsee bar sigaleen humaan fidduu jecha jaamu wallahi waa hedduun fiduu danda'a ishas taa'ee baalagii hana. Anamma isaa arrabsuun barbaadu jaa saniifuu amma irraanaa fuudhaa gaas. Yaa kabajuma mallaquma irraa fuudhuutu gaariidha yaa. Anna. Maakitti akkam fayyummaa? Fayyaamii jirtaa dhanna. Xannaa obboleessa ilkaam jirra. Fayyumaa jirtu nagarsiisanii. Dansa. Maakii siillaanni amma sammaarraa kanaan dura naallaanni jechuun naallaanni akkasii silkii isaa waan hunda jijjiiratee jira ijoollee isaa ibboota isaatillee nuti kana booda keessa harkaan qabnu jaan wanti akkaawuntiin isaa irra cufatillee hin jiru ilmoo isaatiif barsdee kuno sargii fakkaatu godhaa hin jiru. Hai. Shinde maallaqii anaaf barsdee godhata inni. Ani anastaye eeshi nyaadhaa inni achi happy birthday maallaqii yaan godhata. Haya badaboo. Al sadii bilbilee fi aankoorri bilbila kun aan kaasu garuu namni itti dhiyaatu yookiin isteessa namni biyya inni jiru yoo jiraate namni itti dhiyaatu suutuma jeeti gaafachiifadhu wayyo. Hin gaafachiifadhu maaliif jennaan gaafachiise saayiba isaa kan lubbuu jechuun kan walitti dhiyaatan gaafachiise saayibni isaa sun sanoo anaanuu saayiba si galee jidduu mucaan cinqamee jechuun hanqa xiqqaa irraa fuudhee mucaan hanqa xiqqaa irraa fuudhee dirqiin irraa fuudhee titi. Anka xiqqaa akka irraa fuudhee jechuun maakii kana booda waan si kabajuu fi dubbii tani keessaa baheetiin jira maal laayikii gootan waan hin beekne naaseenaa jalatti nama meeqaan gaafachiisee jechuun barreesseetiif hin gizee mee gaafachiisee asa naa haa bilbilee anuma haa bilaal anna anaa haa bilbilee beekta ni beekta anna akkam keessaan gaafachiisees. ምን ታውቃለህ በውስጥ በኩል ስንት ሰው እንደላኩበት ክብር ይበልጣል ብዬ እንዳከበርኩትም ታውቃለህ። በዛ ላይ ደግሞ ስንቴን የደወልኩለት ስልኩንም ቀየረ። ቢያንስ ከቸገረው እንኳን ችግር የለውም እኔ ልተውለት እችላለሁ። ግን ለምን እኔን አያናግረኝም? አዲሱ ስልኩ ካለ እኔ አወራዋለሁ ችግር የለውም። እኔ ስልኩ የመጀመሪያው ስልክ አይሰራም ሲጨመርም እሱ የለም። አሁን ሲሰዲት ያለ ቴክስት ይዝ ጎዴ ፊንትሬ ቲክቶክ ሁንተራ በዲኤች ቲክቶክ ሁንተ ጅጅረቴ ይሄን አዩ ችግ አኒ በራከም ኒ ቤታ አጠና ሙጫን ኩኒ ሃዬ ረከቴ አጉድራ ማኒ ነው በደኒ ቤታ ሜቢ ያው ቦንሳኒ ኒ ቤታ ነመነ መቀርቃሩ ሌዳ ዱጋ ነቹን አለ ወለለ ዱጋ ይሳም ደብሱ የቹ ረቢኒ ሌነን ዲሱ አንቴ ነመ ኦሮሞ ዲሌ ዶራለ ኩማ ዶራ ዲበሽን ነመነ መቀርቃሩ ነመለንጨ ኩዳኒ ሌ ጆሌ ዴሜ ተበቺሱዳ ነመነ መቀርቃሩ ነመነ መብረዳ አበቱዳ hayyee maybe namni nama qarqaaru kun guyyaa takkallee ifii isaatiif rakkatu danda'a jedhin hanqaarraa isa obsee jechuudha. Kunoo Facebook irratti gizeen arku ilmoo lama qabanii sadi godhatanii kunoo birthday ajaa'iba kan kabajatanii. Rakkatee jira jeetaa hojii wallaahi. Baay'isuu inni asoosiisna dhugaa amma chaansii tokko laadhuu fi innis yookiin nagaa yookiin kutamee waraabamees isa qaqqabuu danda'a. Dhugaa akkas siilaata akka kee maaliif inni I don't know akkamitti akka yaadu beeku garuu siilaata ammas gaafachiifachuu namaan biraadha nama isatti yaaduudhaan akkas godhe. Ammoo beeta egaa mana suuraa asirra keessee dubbii biraan gaa waan ta'eef xannaan illee akka danda'ame hadawwaluu fi anu yaaleefin ture maakiin duraatti himte dhugaa. Waa'ee kan xannaamee suuraa isaa asirra maa keessatti itti bilbilaan tureen itti bilbilaan immoo bilbilli hojjechuu dide bilbila haaraa qabataan fidii rakkinni jiru naasofna inni isaanuma keenya hundi keenya waliin dhibnu kanaaf warri beektan saayiboonni isaa yoo jiraattan seenaa yoo jiraattan si dubbisnaa irraa si fuuna yoo itti naasumatti dhaabee baha jechuu isa waliin haasa'uun qabu ani akkas godhe zaateech yeroo baay'ee qabda rakkinni jiru yoo siillaannis yeroo kan baasta rakkinni jiru garuu amma maa inni beessa hin qabus yoo jedhee yoo sitti mate walii haasa'uun lamaan keessan barsanii barbaadu furmaatan inni jechuun bannaa dawwalee ጊዜ አከናን እየገዱ ረኮ አከና ኬሰን ጅራ ማኪ ኒ ቤታ አከሰከስ ይሆን አንጂነቲ አሲ ወላሂ አለማ ኢሴ ገቹ ሚት ለማ ኢሳፊል ዲሱዳ ገሩ አከስ ኢንጎነ ኢኒ
Achuma ni badunsa furmaatan ta'u dhugaa keeti ati haqa keeti ergiteetta anaaf waan hundumaa ergiteetta kanaan duras nan beeka ani si yaaleera nama biraasin si yaalsisteetta garuu amma nama beekatti yaa in agaataanaan wajjin haasaa walii bilbilaati haasaa rabbi akkas gochuun sinii wayya malee isaafis gaarii miti. Maali nin bilbilaa man wanti bilbiluuf hin jiru bar sani bar saahibni isaa hin qabu bilbila Sahara hin kaasu yoo naan bilbileef amma akka gootuma kiyyeen salasirran beekuuti lakkoofsa saahiba isaatii san xannaa kenni xannaan isatti akka footoo maxxansamee ture itti himuuti akkasii kennan goosisi. Kanatti wanti suuteettanii haasawattanii lamaan keessan dhugaan sinja akkuma itti kenniteetti. Ansila suuraa isaa kana bar waan arraatii miti bargaayisuu kun aanqana isin egaa aanqana kana maaliif taate eedanii jette wallahi waan arraatii miti bar maaliif silaan isin mi bar aanqanaa uumaa turtan aanqanaa rakkatee jira bakka mee ifiin fedhee haafidu jeetin jala callis gizeen garuu pireesdee isaa sana argu na aarseen beeta nam tokko akkamii rakkatee jira itti waan tokko mi guyyaa isatti tole haafidu itti gizee callistu yoo achi dhiichisee arkitu isinitti isin yaada gaa baqattuudha baram biyya baqaa keessan jira bar ndee bika gaarii taanii maallaqa namaati yoo badan bika gaarii taanii maallaqa namaati yoo badan maal nama dhagaama ndee naadhiisiinis akkaabar qabuunis akkaabar dhugaa rabbiin hagarsiisee baasuma kee xannaa namayyuu bilbiluu deemanatti fakkaate amma silkiin Assalamu alaikum. Kam jirtu? Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Maal sirraa fuudhee makii koo boonsaan? maallaqa irraa qaba. Itti kennitee moo? So siif hin deebisuu ree? Siif hin dubbisu sirkaa badee? Ni harkaa badee ture erga badee. Hin jira bara akkaawuntii biraan. Qo'isuma sireesii yoo ta'e ittiin barreessaa akkaawuntiin ittiin jiruun. Arkitanii mi guys? dhugumarraa haasaa jirtu dhugoo Akkaawuntii biraatiin ni jira mi? Nan dubbisaanii qo'e akkaawuntii wayiitiin jira. Nan dubbisaanii qo'e irratti jira ta'e dubbisee nan gaafadhaani. Dubbisiin. Osoo rakkoon hin dhufin. xannaa deebisuma kee Silkiin haaroon tun qoramee asi. bilbila natti galee sorry. Akkam fayyummaa jirtaa? Jira galta rabbi. Akkam dhaguma? Jiraatti. Maaki? Bakka yoo bilbila isaa argatte anytime beeka text naa godhishi. Bakki hin jiru. Kun akkaawuntii biraatiin ni jira. Akkaawuntii biraatiin ni Facebookis ni qaba bar mucaan qo'e Facebook irrattis ni barreessaa fi akkaawuntii jedhu kanaanis nan barreessaa fi qo'e. Telegiraamiin ni qaba garuu yoo hojjeteef dhiisee isaan beeku malee amma. Inni hojjetu telegiraamiin isaa dawwalaa hin jiru jechuudha. Arraaramti kan hin dawwalaa jiruuf. Okay. Jaartiin isaa tillee jaartiin illee barreessuu hin barbaanne si galee aansaniif dhiisee. Wanti godha. Isuma asoochiisu wayya. Isuma asoofsiisi yoo. Yaa jechuun waan an sababa jaartiin kabajee dhiise wallaa arraamti kan suuraa isaa gabbaasu jechuun an safaa xaan fedhu jechuun an namni muudiin irra yoo qabatan aarsa si galee. Akkaawuntii biraatiin akkaawuntii akkamitti maal akka ta'e jalqaba isaan beeku garuu nama akkasiis hin fakkaatu. Meeqoe dubbisaanii. Ani urgo nama akkasiitii miti an kana ragaan hin baaf garumaa inni beektaa boonsaan dhuguma rakkatee jira jeetiin an obsee jira jechuudha. Gizeen happy birthday akka kabajee arkitee jirtan Facebook irratti.
yoon sobee dhugaa dubbadhu ጊዜን san arku na ajaa'ibe si gane ammas ጊዜ ati account biraatillee asirrani jira yoo nan yutu maqaa maaliif hundi barbaachise yoon qabaanne ifa behinan dubbisuan hin qabu akkan hayo jeena dubbise warra ko hin jiru maaliif nama dhokatu barbaachise. Okay, qoy nan dubbisaan yoo dhumallee argachuu dhabe ijoolleen hedduutti siqu jiru isaan akka lakkoofsa saafantanii dhanin godha. Na ergi amma dalagalan jira. Bilbila isallee dubbisuun barbaadu. Ni beeka waan inni maallaqa itti na erguun jechuudha. Maallaqa biyya qaxxa godhee cumarra na erguudha. Okay, rakkinni jiru bakka akkas godha. Dubbisee waan haaraa jiraate makii tekstii si godha shi. Yalla hayyee. Ishi maakii kolfaadhu yeroo gaarii qabaadhu hundi keessaniyyuu. Thank you galatooma. Abajaan maallaqa kiyya naaf deebisi. Deebisuu dinnaan garuu wallahi ስራዬ ነው ማረግክ ስራዬ ነው ማረግ በየቀኑ በየሌሊቱ ማለት ነው። በቃ ብሬን መልስልኝ ሃይ እንዴ ኢፊ ማነ ቢላ ጌሰ ጅራተኒ ማለቀ ነማዝ ፍለተኒ በደኒሳ እንቃንፈቱ እንተለ ኦሮሞ ሰቦንቶ ኦሮሞ ራ ማለቀ ኛቱ ለኔ መስጠት ሲገባ የኔን ብር ይዘህ ስጠፋ ትንሽ እንኳን አያሳስብህም? ባንክ የተዘጋ ጅኒ ተዘጋ ታዬ ጀኔ ጊዜ ሜቀስ ኤጌ አራ ጉያ ሜቀ ወጋ ሜቀ ገስ ኤገስ ኤጌ ilma oromoo taayee hin qabu guyyaa tokko harkatu jee sidiise ati achi lidati ilmoo kan keeti wajjin birthday kabajattan maallaqa kiyyaan በየሰሮሞኒ ፎሙ ሙርታን ጀቹ አረባክ maallaqa kiyya qatt jeena deebisi ነግር ያለው ሲሜት እንጀራ ሃይን ቀቡ ጄ ጊዜን ጨልሱ ፌስቡክ ረቲ ጊዜን አካውንት ፌክ ይትናርኩ ኮኖ ዋሜቀ ከከበጀተን ጀቹ አን ዋለም ዋሰድ ሲን እንጆ ወላሂ ላዚም ብሪክ የናዴ ቢሲ በቃ ሼር ትጎዳ ሳይቦኒ ኢሳኒ የቹ ሳይቦኒ ኢሳ ሼር ትጎዳ እሺ ሃይ አጃይበ ቀባከም ኩን እንዲ አና ወሊቲን ቡይ ወላሂ ና ወሊቲን ቡይ አካ አሜሪካ ከሰ መቃ ሃቱ ጀነኒ ሲባ ሰንቲን ሲአረብሳን ወላሂ ላዚም እንዲ በቃ ነማ ወንቲን አንበርባዱ ማለቀክ የቆፋ ማለቀኮ ቆፈን በርባዳን ሃይ ማለቀ ዋን ጉዳ ጎዱ ደንደው በርካት ቀበቴ ተይሱ ፎቶ በይ አቲ ፎቶ ቆሙይተን ሲጎዳ ሀቶ ከይሳ በሲ ደደብ እንዲ ማኪዳ ወልቲን ቡይ ማኪን ሰፋጣ ይስሊም ቤቷን አነማ ዮ ቤካን ጨሊሰ ጋባን ሐቀ خيرتي ሰፋጣን ቢጓን ሐቀ ኮረቲ ሰፋጣ ሂም ቢኩ ሲፍ ዘገዘቀ ዋንጅሩን ተስረገባሴ ሼር ትጉራ ሳይቦኒ ሳንጅርተኒ ሚዲ ቲክቶክ ስላ አከ ፌክ አካውንት ፈይደምቱን ቤከቹ በደ ጅርተ ቲክቶክ ራውጋ መቀጉቶቹ ሃይ ሼሚ ሲንቀቡ ማለኝ ነማ ከሚቲ ሲንም ያወይሲ ሃይ ሃይ አነ መነሚ ነኛቱ ሚቲ አነ መነሚ ከኑ ፊ ማሌ እንዴ ማለቀ ቆቆፈን በርባዳና መሳታንቲ ጊፍተር ጉዳ ቱሬ ሌንጨ ሁዳንፋና ማከና ሌንጨ ጉያ ተከለና ከነም ቢሆን ሲጀመር ዋይ ሌንጩማ ወልትኑ ፊዱዋና ፊኒ አከልሞ ኦሮሞ ተኮቲ ነማ ሂን ገርጋራ ነማ ገርጋር ሲሰ አስረ ነማ ገርጋር ኩማ ዲባን ዶራለ ኩማ ለማን ነማ ገርጋራቹ ቱጃራ ጄዲ ማለቀ ብረካ የዲዮም ጠብሾ ሚና ይሳከና ቢኸና ማለቀ የብረካ የዳ ሃይ እንዴ ሌንጮ ወልትኑ ፊኔ ጋይስ ኒ ቀበጄቲን ብረካ የዴ ነራ ቀበቴ በዴ ሃይ ጋይስ ስልኪ ጅጅረቴ ዋሜ ጅጅረቴ ኤጌ ሳይ ቦታ ኢሳ ኢትየርጌ ሂንቀቡ አካውንቲንግ የጩፈሜ
Akaawuntii keenya sossa'uu ja'a. Asiimmoo waa hedduu kabajeechuu. Aan haadha manaa tantee kabajeen si dhiise wallaahi laaziim. Haadha manaa fi ilmoo kan kee kabajeetiin si dhiise namni akka kiyyeessi kabajemuu hin jiru. Sababa kiyyaa akka bultiin ta'e hin banneef si dhiise aan si kabajee wallaahi laaziim. Hayi lijoochenna miistiin ayichiin tokko kuni. Si kabajeen si dhiise yoo si kabaju gawwaana seete nama gabbaateen dubbanne seete. Social media and Facebook waan hin qabuun daratti si maxxanse yoo kana na barbaadde jechuu. Inde Hai. Nama guddaan na hordofa akkamitiin gabbee waan kanarraa dubbadha jeeti. Jeen caalise guyyaa tokko naa kan tame mee guyyaa tokko bibiltee naaf deebiste jeen see eegu jira bar. Waan si dhiise si fakkaate. Hai. Yoo hin qabaanne silkii na bibiltee hin qabuun aan jechuu danda'u qabda. Rakkoon hin jiru silaanaan jettee jechuu aan siifuun hin dhiisaa bar. Garuu naanuun jenne jechuu silkii hayyee waan na kabajaadha kabajaa. Aboon maali kun xumaasha dhukkaasuusa amma isaa kanatti ani fiifuu waan biraa keessa hin jira. Waan Ameerikaan jiru gawwaana seete Ameerikaa isinii Ameerikaa jiraatu caala waa'ee Ameerikaa beeka jechuu. Hai jaaraa 21ffaa keessatti narraa qabanii akaawuntii kiyya jalaa qabamee maarree kiyya sossa'uu didee kuni mala diiyaaspooraati jechuu kananii beenaanii si caala waa'ee Ameerikaa beeka. Tole ayya katamaa lejna yetam bitwalad katamaa dagje aan intala magaalaa sanula asfaaltii irratti manni keenya asfaaltii firaasha guradhee jechuu sigalee asfaaltii firaasha guradheetiin guddadheen phiiphii makiinaa dhageeffachaan guddadheen faaraa ndaal maslik okay qabamee narraa tuqamee gizeettu mee haa ta'u jeetiin callisee malee sanuu ati naan jenna nama natti ergite sigalee silaa kabajaan sii kanne qabaatte dawwaltee jechuu akkasii silaa naa himteellee barra koon hin jiru aan nama sii dhiisu wallaahi laazim okay aan nama sii dhiisudha garuu namatti akka saayiboota hin qabu maal hin qabu indee Hai hatu wallahi lazim nama guddaa itti yoo kabaju hai nuti waa qaba so nama wallahi itti deelle na kan nuje nama yaadu mala nama na hata je yaade miti nama qabu wannan kun okay ani wallahi balage da yaci god gize na ci ko jona ci ga nama qalbi sini fakatina nama dira wali waltume guddade yacu media kanarratti qooshaa qumbiree hojii tiktookii wal nuqixxeessiti asirratti wanni jenne malee nuti nama sodaadhu miti aan marrimaanis keessaa gaddii gaabbaa feete taatullee amma itti hima saayiboonni isaa jala teessanii jaartiin isaa siin jirti itti saayiboonni jaartii yoo jiraatan itti geessaa kunuuti jaartii si maallaqa kiyyana jalaa nyaatee jira itti hima yookiin yani jaartii ta'anteetiif ilmaan kee asirratti siin maxxansu because badii keetiif isaan itti gaafatamaan godhuwan hai an gisee na dhukkube maallaqa kiyya yaadadha sanuu duunfafaan na qabe amma tiyyaafuu na dhukkubu jira maallaqa kiyya naa kanneen safaadhaan beekuun warri beeytayyoo jiraattan seenaa warri beeytayyoo jiraattan seenuu dandeessana warri beeytaniin yoo jiraattan warri Ameerikaa seenaa seenaa osoo dubbii gadi hin diddiigin jira
nama ta'eef himti sillee hin dhufa si galee amma si yoo barbaade jes namni tokko cadhisee nama barbaade taphachiisuu danda'a malee namni waa nama kenneeti miti. Achumaan niin cadhisaa miree yeroo ani deemee namallee taphachiisuu namallee waan wayii godhu akka malee aartee miira keessa galti baasawee maaliif akkasiin miira keessa galtu hin beeku iyyuu jechuudha. Ani ammoyyuu ani nama isii wadaaddarullee miti okkuyyaaftiillee miti isiirraa haasa'uufillee jesti noormaalii namni irraa haasofte nama arrabsitullee jira noormaalii akka intala biyyaan hin kabajaanii achuma keessaan na barreessaa turte gaafa duraa hiriyyaati ya jechuun wallahi annamarraa hin haasa'u namarraa hin lolumaa ki isiireesi badhaamin nama annamni kiyya namni na beeku badhaamin nama gaariidhaani jes noormaalii akka namummaa tattaphadha malee dhimma namaa qabaadheetii miti namni waan akka kenneeti miti. Hiriyyaan tiyya sababbii kiyyaan jechuun wallahi kuinii meeqa buustee fi tottokii kaawwannoo sammuu leenca kennitee fi galata dhabdee itti barreessaa miisejji cadhisteetuma itti barreessiti dhattee wallahi miisejji isinii maxxansaa jechuudha. Kana naa godhi Yasmiini qaalittiin tun na amaaruu irraa deemee taphachiisaanii piliis cadhistee mataa na nyaatu jirti ibsa jala yoo na argitu jette. Gisee duraa san finnee ibsaaf wajjin nu taphachiisaa turre noormaalii. Sanirra tartee addallee keessaan na barreessaa waan garaagaraa jedha arraba mucuqi na goote bilookii na goote. Ittiin kennine natti hin kennine. Dhaqee puush godha akka nama tokko sa'aatii barbaade. Baasawwee ana yoo namni dhufee na kadhate andas nan jedhu umman kiyyaa yeroo na kadhatte waa kennuyyuu hin barbaadu jechuudha baasawwee gurri beektan. An noormaalii taphachiisaa dhimma biraa walitti hin qabnu wanti isiin safaaxaa gootee wanti isii haasoftu naan taane hiriyyaa keetii itti himi yoo isiin kanarra didde wallahi an gabbaaseetti na arrabsaa. Maalirra walartan jechuun? Ummuma isee amma kaleessa kun galgala taphachiisaan jiru odoo ati waliin taa'u jirta akkasuma dhaqee umuseenaa taphachiisee qoosu jira noormaalii jechuudha. Achumaan amma asii waliin illee dhaqeetuma qoosee taphachuma jira. Kaazaan bakka wanti si haasoftaa doonnoo maaliif akka isaa ampush godhuu fi hinaaftee guggubattee achitti bakka teettu ciccite ofuma siiti. Namni nama duwwaa nama hinaafa tolaani tolu kennaan malee dirqama na aarsitee na arrabsiteetii miti kan push isii godhu. You know? Koinin gaafadhaan himee ani hin beekne wallahi. Wallahi isiin keessaan giitiin akka barreessiti. Na barreessiti ana moo oduma kennuuf yoo namni hin taphattimti amma yoo jira rabbumaa jedhi koo push na godhi jetti rabbumaa jedhi maal ebbo rabbumaa jedhi ani waan akkana nama kadhatu hin jaalladhu please nan kadhatin jee wallahi doktora nu beekan himan rabbumaa jedhi akkana nama dhaggeeffadhu la ansiillee beekaa maakii as keessa wanni hin xiqqiniini kitabumaaf ta'e yookaan immoo wahumaaf jettee adfaate wallahi jechuun kuinii kiyya laafu. Isi ijoollee Awurooppaa malee puushin gootu birrii meeqa fitte birrii hagana fitte jedha kuinii kiyya lakkoofti mina gabbaachi kuinii kiyya maaltu sii dhibe. Ooyi dhagayi maybe haati faateen qoostini beektaa namni hundaa beeka miidiyaa kanarratti qoosaa jirti ta'uu danda'a meeni gaafadhaan. Wallahi maakiin qoosan jeen cadhise yaani qoosa jedhee cadhise qoosa jedhee waan sii galle jira yeroo geebii taphannu al tokko na dhaggeeffadhu muudhiidhaaf akkas qallabna yookaan immoo namni akkas godhuuf malee ammeenyaaf siin hin jedhu. Haati baatee wallaahi nama hedduu qoosudha si galee koottuu maal jettee yoo si barreessitee wanuma qoosti malee akkasitti wanti jedhaa miti qooyime waa hundaafuu niin gaafadhaananii. No narraa already jalaa bahee jira akka maqaa kiyyaallee hin kaasne abbaa fee push godhe abbaa fee dhiisee isiin dakalu you know just ani abbaa fee taphachiisuu danda'a dhimma kiyyaaf jettee aarii keessa galtee akkas nama hunda raggaxaa turte nama muluu arrabsaa turte nama isii ilaalu bade war maaliif nam dhadhonnoo eessa akkamii arrabni akkasii akka namaa dhufanii hin beeku garuu nama arrabsuu hin jaaladhu waan ta'eef akka nan arrabsine ani wanta fee nin taphadha wallahi si birallee nin dhufaa nin qoosa garuu annama miidiyaa wal baradhe nama tokko xiiqiitti qabadheen beeku garuu akkaataa isii adi na jibbisiise bakka yoo bira dhufe si dabbaraan bira niin gaafadhaan dhiisi bakkaati dhiisi niin gaafadhaani. Gaafadhu narraa akka gooftu maqaa kiyyaa ta'e. Hayyee niin gaafadhaan. Tole.